Maqaa Abbaa kan Ilmaa kan Hafuura Qulqulluu sadan Waaqee tokko ameen. Maqaa Abbaa kan Ilmaa kan Hafuura Qulqulluu sadan Waaqee tokko ameen. Maqaa Abbaa kan Ilmaa kan Hafuura Qulqulluu sadan Waaqee tokko ameen. Kabajamtoota jaalatamtoota maatii Waaqayyoo Amaanu'eeliin amantaa Kiristoosiin Kiristaan Hafuura Qulqulluun qulqulloota kan jedhamtan guyyaa 48tti cuuphamtanii mucummaa Sillaasee kan argattan hunduma keessanii maqaa Waaqayyootiin nagaa isin gaafadhaa. Akkam bultan, akkam turtan, akkam saa kanaaf yeroo kana eegdan. Ameen. Waaqayyoon keenya akka badii balleechaa cubbuu keenya gidiraa keenya osoo nurratti hin lakkoofne akka arjummaaf jaalala isaatti eegee nutis saa kanaaf yeroo kana gannuge maqaa Waaqayyoo keenya uuma keenyaaf jedhanni ulfinni isaaf haa ta'u. Akkasumallee immoo isa yaammanne ishiin kan biraa hafuun nuuf hin taane deessu Waaqayyoo qulqulleettii dubaroo Maariyaamiidhaaf ulfinni kabajni ishiidhaaf haa ta'u. Akkasumallee ergamoota wareegamoota toloota raajota barsiisota akka Waaqayyoon kennaa isaanii kennee hunduma isaanii ulfinni kabajni isaaniif haa ta'u. Akkasumallee immoo baga ayyaanota waggaaf jiran kabajameeluun guyyaa irraa yaadatameeluun isin geessiniin jedhu obboloota koo. Ameen. Bakka walumaan geenye akkasumallee immoo hordoftoota amantaa biraa akkasumallee nagaan Waaqayyoo bakka jirtanitti isiniif haa ta'u jechuun koo jecha arra mata duree gabaabduu takka wayiin qabadhee dhufe mee akkuma kiyya namoonni yeroo kana goobitan yookiin immoo jireenya jiraattan keessatti akka kootti warri hawwitan jira jedhee nan yaada. Tarii namoonni kaan gaa'ela godhattanii maatii godhattanii mana ijaarrattanii jiraachuu dandeessanii akka hawwii keessanitti ijaarrattanii jechuudha. Ani immoo dhugaa dubbatuuf jennaan jireenyaan jiraadhu keessatti wantoota yeroo baay'ee hawwu garuu immoo jechi sagalee Waaqayyoo akkasuma yookiin immoo abboomiin jechi sagalee Waaqayyoo hin hawwiin jedha. Ani immoo dhugaa dubbachuu jennaan nan hawwa bakka jireenya jiraattu keessatti tokkoffaan jireenya mataa keetii qabattee lammaffaan immoo dhala godhattee yookiin immoo bakka buufattee jechuudha. Lammaffaan immoo sadaffaan immoo gara mana amantaati yookiin immoo gara eebba Waaqayyootiin gaa'ela godhachuu kan jireenya jiraannu keessatti nan hawwa. Kanaafuu mee akkasuma samuuni kana immoo baay'inni keenya kan ilaalaa jiru jechuudhaan garuu akkan ilaalaa jirutti tarii ijji kiyya yaatoo adda baaseen barree ijji kiyya yooniin himoo seenu istoorii hollaalu baga geessanii yookiin immoo baga kanaan gahe akkasumas feesbuuka yoon seenu baga guyyaa eebbifamaa kanaan sigee akkasuma tiktok yoon seenu akkasuma jedhama. Sanaafuu dhugaa dubbachuuf jennaani bakka natti dhagahame anis yoomin guyyaa kana gaha anis immoo yoomin guyyaa kana fooniif dhiiga kee fudhadhee gaa'ela bareedaa gaa'ela eebbifamaa godhadha kanan jedhu tokko keessa kootti dhagahame. Isiniin jedhee obboloota koo akkuma amantii keessanitti dhugaa dubbachuuf jenna hawwuun garuu cubbuudha. Maaliif hin hawwin jedhama waan ta'eef ofillee to'achuu hin danda'u beektan gizir tokko miira keessan galee hawwa ofuma kooti jechuudha. Garuu immoo wanti hunduu guyyaa qaba. Wanti hunduu yeroo qaba. Gaa'ela godhachuun yeroo qaba. Dhala godhachuun yeroo qaba. Jireenya mataa keetii jiraachuu yeroo qaba. Barachuun yeroo qaba. Wanti hunduu yeroo qaba. Wanti yeroo hin qabne hin jiru. Kanaafuu wanti hunduu immoo yeroo isaa eeggatee nama ta'a. Garuu osuma inni ta'ee jiru maaliif nan akka hawwu hin beeku dhugaa dubbachuuf jenna. Keessattuu gaa'ela eebbifamaa godhachuun baay'ee tokko natti dhagahama dhugaa dubbachuuf jenna. Kanaafuu obboloota koo warri sagalee kiyya kun yookiin immoo maatii koo kan taatanii jaalatamtoota fi kabajamtoota koo kan taatanii warri afaan Oromoo koo isinii galee achi siyaagoo naan jedha. Itti siyaagoo obsa siifaa kennuu naan jedha. Innaa akkasumaan ulfaatamoo jireenya yeroo keessa taanii waa baay'een yaaduunis kunutuma ta'u garuu wanti hunduu guyyaa Waaqayyoon eebbifee namaa kenne.
gaa'ila namaa isin hundeeffannaa jechuudha. Kanaafuu mee irratti goosii waa'ee gaa'ilaa kan irratti dubbachuudhaaf hin dhufe. Hundeeffama gaa'ilaa jechuudha. Gara mana amantiitiin akkamitti godhachuu qabna yookiinis immoo warroota akkamiitii kan godhachuu qabu gara mana waaqayyootiin kan jedhu tokko isaa waliin ilaalla. Gaa'illi seera waaqayyoo kan hundeesse keessaa tokkodha jechuudha. Waa'ee gaa'ilaa ilaalchisee kitaabni qulqulluu kakuu moofaa ta'ee kakuu haaraa keessatti seeraan tumamee jira jechuudha. Waa'ee gaa'ilaa kana kakuu haaraas kakuu moofaa keessatti sirriitti waa'ee gaa'ilaa kana yoo gadi buunee dubbifanne jechuudha. Sirriitti nuuf hima jechuudha. Dingilummaa jechuun seera munuqsummaa akka isaan jiraataniif yookiinis immoo namoota waaqayyoof iyyimaman alatti hundinuu gaa'ila akka jiraatan Addaamii fi Hewaan gaa'ila eegalaniiru. Kunis namni qofaa isaa jiraachuun gaarii miti, kan gargaartu hiriyyaa ni uumnaaf jedhamee waaqayyo akkuma dubbate Addaamii fi Hewaan uumeef jechuudha. Maaliif namni kophaa jiraachuu hin danda'amu, waan hundaanuu jechuudha, gargaartuudha. Namni tokko jireenya jiraatu keessatti kophaa jiraachuun hin danda'amu. Maaliif jennaan gargaartuun isa barbaachisti waan ta'eef jechuudha. Kanaaf waaqayyos immoo Addaamii fi Hewaan uume jechuudha. Seera uumamaa boqonnaa 2 lakkoofsa 18 irratti jechuudha waa'ee kana sirriitti ni arganna jechuudha. Seera uumamaa boqonnaa 2 lakkoofsa 18 irratti jechuudha waa'ee kana. Addaamii hirriiba cimaa raffise. Waaqayyos gooftaan Addaamii hirriiba cimaa raffise. Cinaacha isaatiif lafee tokko fudhate. Foon guuteef. Waaqayyos lafee itti fudhatee dubartii taasise hojjete. Gara Addaamitti ni fide. Addaamis akkas jedhe. Lafeen kun lafee koo irraati, foon kunis foon koo irraati. Isheen dhiiraa irraa argamteetti yoo dubartii haa jedhamtu. Kanaafuu namni abbaasaa fi haadha isaa ni dhiisa. Haadha manaa isaatti kanaafuu abbaan manaa jechuudha yookiinis dhiirri abbaa manaa fi abbaasaa fi haadha isaa ni dhiisa. Garuu haadha manaa isaatti ni maxxanaa jedha. Lameenuu qaama tokko ni ta'u jechuudha. Seera uumamaa irratti yoo ilaalle boqonnaa seera uumamaa jechuudha. Boqonnaa 2 lakkoofsa 22 gina lakkoofsa 24 irratti kan jiru dubbisuu dandeenya. Abbaan manaa jechuudha abbaa isaa ni dhiisa, haadha isaa ni dhiisa, garuu haadha manaa isaatti ni maxxana. Kanaafuu isaan lama osoo hin taane foon tokko jechuudha. Abbaan manaa fi haati manaa lama osoo hin taane isaan lamaanuu foon tokko jechuudha. Waaqayyo nama ofiitti fakkeessee dhiiraa fi dubartii taasisee nu uume. Waaqayyos ni eebbise. Akkas jedheen. Waaqayyos nama akka ofii fakkeenya isaatiin uume. Dhiiraa fi dubartii taasisee nu uume. Isaanis immoo ni eebbise. Akkas jedheen. Horaa baay'adhaa, dachee irra guutaa. Horaa baay'adhaa, dachee irra guutaa jedhee Waaqayyos ni eebbise. Jecha kanas immoo sirriitti arganne yoo jenne seera uumamaa boqonnaa 1 lakkoofsa 27 irratti arganna. Irratti ni deebi'a. Waaqayyos nama akka ofiitti fakkeessee dhiiraaf dubartii ni uume. Dubartii taasisee ni uume. Dhiiraaf dubartii taasisee ni uume. Waaqayyos ni eebbise. Akkasis jedheen. Horaa baay'adhaa, dachee irras guutaa jedheet Addaamii fi Hewaan eebbise jechuudha Waaqayyoon. Jecha kana immoo jecha sagalee Waaqayyoo kana immoo eessarratti arganna kan jettanii kan sirriitti irratti gadi buune waa'ee
uumamaa addaamii fi waan kana dubbifannu seera uumamaa irra jira. Seera uumamaa boqonnaa tokko lakkoofsa 27 irratti jechuudha. Sirriitti waa'ee kanaa nuuf ibsa jechuudha. Gaa'illi addaamii fi waan hundaa'e gaa'ila gaariidha. Addaamiif dubartii tokko qofaa uumamuu isheetti dhiira tokkoof dubartiin tokko qofaaf malee kan biraaf waan hin eeyyamamnedha. Addaamiif Hewaan qofaadha. Hewaanis addaamiif qofa. Dhiirri tokko dubartii tokkoo fi akkasumas immoo dubartiin tokko dhiira tokkoof jechuudha kan eeyyamame jechuudha. Ta'uu isaa ibsa. Akkasumas Hewaan addaamiif tokko qofa malee dhiira biraa akka hin eeyyamamne ni ibsa jechuudha. Kanaafuu garuu har'a yeroo yaallu yookiin immoo akka seera ammaa keenya nuti keessa jirru keessatti jechuudha. Fakkeenyaaf gaa'elatti otoo hin seenne duratti jechuudha. Amma yoo ilaallu fakkeenyaaf hiriyyuma jaalaluma yoo ilaallu baay'een keenya kan argaa jirru jechuudha. Oduu hiriyyaa isaa waliin haasa'u, hiriyyaa biraa waliin haasa'u, ishiin illee akkasuma oduu hiriyyaa ishii qabattee jirtu baay'een keenya kan argaa jirrudha. Yoo margine otoo hin jenne ani garuu kanan argee, kanan gurra kiyyaan dhagee, kanan ija kiyyaan dhagee baay'eetu jira. Fakkeenyuma fudhadhee hiriyyaan tiyya takka ni jirti. Hiriyyaan tiyya takka guutumaa guututti hiriyyaa ishii kana hin amanti. Waraqatalleen ergee jira maatiitti jechuudha. Baay'ee akka jaalatulleen osuma kanaan jiru garuu nama biraa waliin haasa'a. Nama biraatis immoo goddanyaa yookiin hiriyyaa godhatee jira. Kanaafuu garuu Waaqayyo immoo akkasittis miti. Namni tokko nama tokkumaa fi dhiirri tokko dubartii tokkodhaa fi dubartiin tokkos immoo dubarama tokkodha. Oduma kanaan jirruuf jaalaluma nama tokkoof jaalannee jiraanne nama saniif hammamnee jiraanne gaariidha natti fakkaata akka yaada kiyyaatti jechuudha. Nama akkasiis ta'uuf immoo nama Waaqayyoon sodaatu, nama abboomii Waaqayyoo eegu, nama jecha sagalee Waaqayyoo eegu. Waaqayyoon immoo laphee keenya hunda keenyaaf haa banuun isiniin jedha obboloota koo. Namoonni seera Waaqayyoon bulan dadhabbii tokko tokkoon jiraachuu dhiisanii akka fedha mataa isaaniitti jiraatan eebba fi suura Waaqayyoo irraa kan fagaatan yoo ta'u, kanneen seera Waaqayyoo kabajan jiraatan garuu eebba gaarii ni argatu. Kitaabni qulqulluunis ni hubachiisa. Fakkeenyaaf muraasa isaanii yommuu waliin ilaallu namoota abboomii Waaqayyoo eegee bulu jechuudha. Namoota jecha sagalee Waaqayyoo eegee bulu Waaqayyo irraa waan gaarii argata. Waan gaariin yoo goote dhumni isaa bareeda. Ati waan gaariidhaan yoo miidhamte dhumni isaa bareeda siif ta'a. Dhugaa dubbachuuf jennaan jechuudha. Fakkeenyaaf namni tokko otoo si miidhe ati garuu dhugaadhaan deemte oduu nama sadiin miidhamte harka Waaqayyoo irratti kufta. Kanaafuu jecha sagalee Waaqayyoo eeggannee abboomii sagalee Waaqayyoo eegnee Waaqayyoon sodaannee yoo deemne immoo fuuldurri keenya ifaadha. Fakkeenyaaf muraasa isaanii yoo waliin ilaallu gaa'illi Naa'ol gaa'ila seera qabeessa fi eebbifamaadha. Seera qabeessa fi kan eebbifame waan ta'eef walqunnamtii seeraan qabeessa hin taane uumamnis addunyaa ijaa kufe. Bakka badiinsaatti yeroo badu Naa'olii fi maatiin isaa rooba dheekkamsa irraa hafaniiru. Sanyiin isaatis addunyaa dhalaan namaatiin guutamtee jirti jechuudha. Fakkeenya abbaa keenya Naa'ol yoo fudhannee jechuudha. Gize yeroo bishaan badiisa dhufu inni garuu ni oole. Sababni isaa maaliif seera qabeessa wanti hundisaa jechuudha. Waaqayyoon ni kabaja waan ta'eef, abboomii Waaqayyoo hin eega waan ta'eef, kanaafuu bishaan badiinsa yoo dhufu garuu inni dheekkamsa Waaqayyoo jala hin oolee jechuudha. Seera uumamaa boqonnaa 7 lakkoofsa 9 irratti sirratti dubbisachuu dandeenya jechuudha obboloota koo. Akkasumas immoo fakkeenya biraa yoo ilaallu gaa'ila Yisaaqiif Ribqaa kan Yoosefii Anesti seera qabeessaaf eebbifamaa ta'e. Eebbi isaan argatan dhala isaanii kan darbedha. Dhala isaaniitti kan darbe jechuudha.
gaa'illi Isaaqiif raqaan yookiin akkasumas Yoosef anatis seera qabeessa waan ta'aniif eebbi isaan argatan dhala isaaniitti kan darbu jechuudha. Kennaan isaaniif kenname dhala isaaniitiif kan ta'udha jechuudha. Fakkeenyaaf nuti sotuu wanta gaarii hojjennee dhalli keenyallee akkasuma gaarummaa keenya sanirraa dhaala jechuudha. Gaariidhaan deema jechuudha. Kanaafuu gaarummaan keenya sun immoo ilmoo keenya illee darbee ilmoo keenya immoo wanta gaarii hojjechuu danda'a jechuudha. Seera gaa'ilaa bara kakuu moofaa keessa ture adduma qomoo fi sanyii kana keessatti mul'atanii ture. Seerri kiristaanummaas kakuu haaraa keessatti garuu addummaa amantii kan dhorkamu yoo ta'u, addaan addummaa sanyii qomoo gaa'ilaa keessatti hin dhorkamu. Fakkeenyaaf seera kakuu moofaa keessatti Israa'el warra Waaqayyoo hin amanne yookiinis halaqoonnis Israa'el waliin akka isaan wal hin fuune dhorkamee ture. Kanas immoo jecha kana kan argannu jechuudha. Seera kakuu moofaa keessatti jechuudha Israa'eloonni Waaqayyoof hin abboomamne jechuudha. Yookiinis immoo Waaqayyoo hin amanne jechuudha. Akkasumas immoo halaqoonnis Israa'el waliin akka wal hin fuune dhorkamee ture jechuudha. Jecha kanas immoo isarratti arganna yookiinis waa'ee kanaa immoo isarratti sirriitti gadi bu'insanii hin baranne kan jedhu akkasuma uumama keessatti argama. Uumama keessatti kan argamu seera bo'uu uumama keessa osoo hin taane seera bo'uu keessatti argama. Soorii dhiifama. Jechi sagalee kanaa kan argannu jechuudha. Uumama seera bo'uu jechuudha. Seera bo'uu boqonnaa 7 lakkoofsa 3 irratti arganna waa'ee Israa'eloota kana immoo jechuudha. Seera kakuu moofaa keessatti obboleessi isaa yoo osoo mucaa hin argatiin du'e haadha manaa obboleessa fuudhuun yookiin waarsa dhaaluun sanyii bakka buusuun ture. Seera kakuu moofaa keessatti jechuudha. Seera kakuu moofaa keessatti obboleessi haadha manaa isaarraa yoo du'e dhaaluu ni danda'a. Maaliif jenna sanyii bakka buusa ture. Jecha kanas immoo kan argannu keessa deebii keessatti ni arganna jechuudha. Akkasumas immoo keessa deebii boqonnaa 25 lakkoofsa 5 irratti akkasumas immoo irra deebiidhaan immoo Maatiyos boqonnaa 22 lakkoofsa 24 irratti haga 28 kana waa'ee kanaa sirriitti nutti hima jechuudha. Abbaan manaa obboleessa ishii yoo irraa fuudhe waarsaa obboleechi dhirsa ishii sanii dhaaluu hin danda'a jechuudha. Maaliif jennaan sanyii bakka buusuudhaaf waan ta'eef jechuudha. Seera kakuu moofaa keessatti jechuudha kun. Seera kakuu haaraa osoo hin taane kakuu moofaa keessatti. Seera kakuu moofaa keessatti obboleechi isaa yoo du'e haadha manaa obboleessaa fuudhuun yookiin waarsa sanyii dhaaluun bakka buusuu hin danda'ama kan jedhu. Garuu immoo seera kakuu haaraa keessatti dhorkaadha. Maaliif waarsaan dhaaluun gonkumaa dhorkaadha. Jecha kana immoo kan argannu Maatiyos irratti. Inni jalqabaa seera kakuu moofaa keessatti kan dhaaluu danda'u kan jedhu keessa deebii akkasumas Maatiyos dubbifachuu dandeenya. Garuu immoo seera kakuu haaraa keessatti waarsaan dhaaluun gonkumaa dhorkaadha. Jecha kana immoo Maatiyos boqonnaa 14 lakkoofsa 1 irratti waa'ee kanaa sirriitti dubbifachuu dandeenya. Gaa'illi seera Waaqayyoo biraa dhala namaaf kan kenname jechuudha. Gaa'illi dhala namaatiif kennaa ta'e Waaqayyoo biraa kan kenname waan ta'eef seera kakuu moofaa keessa ta'e seera kakuu haaraatti namni haadha manaa isaa akka hin hiikneef dhorkameera. Abbaan manaa haadha manaa isaatiin gaa'ilaadhaan eebba Waaqayyootiin fooniif dhiiga Waaqayyoo fudhatee haadha manaa isaatti inni qaama tokko yoo ta'eef gonkumaa haadha manaa isaa hiikuun dhorkaadha. Innis immoo sababa 3 hiikuu danda'a. Tokkoffaan ijuu ishiitti yoo ijaan argeedha. Lammaffaan yoo sagaagalteedha. Kana natti fakkaata garuu immoo kana sirriitti gadi bu'ee jecha wangeela isaa wajjin jecha sagalee Waaqayyoo isaa san torbee dhufutti yookiin viidiyoo biraatiin nan dhufa.
Kanaaf waan ta'eef namoonni biraa kakuu moofa keessatti haadha manaa isaanii innaa jibbanii hiikuu barbaadan to'atu. Namni ejjeesus bara kana keessatti warra dhiiraa haadha manaa isaanii ukkaamsanii summii obaasuun laphee isaanii sukkuun yeroo ajjeesan fi akkasuma wantoota badaa kan godhan argaa jirra. Garuu immoo jecha sagalee Waaqayyoo keessatti abboommi Waaqayyoo keessatti kun gonkumaa gochuun dhorkaadha. Kanarraas Waaqayyo gooftaan nu haa baraaru. Haati manaa isaa qaama tokkodha jechuudha. Abbaa manaa isaa wajjin erga gaa'ela godhatte. Kanaafuu jireenya Waaqayyoon eebbiseefidhaaf foon Waaqayyoo fudhanne keessatti kabajaan jaalalaan wal gorsinee badii keenya walitti himne nama wal sirreessee nama gaa'ela bareedaa akkasumas immoo nama jireenya bareedaa. Abbaa manaa keenyaaf kabajamne akkasumas abbaan manaa keenya nuuf kabajamee jireenya addunyaa gabaabduu tanarra nama gaarummaadhaan jiraatu Waaqayyo gooftaan uuman keenya nu haa taasisu isiniin jedha obboloota kooyi. Warroota akka kiyyaatti hawwitaniis Waaqayyo gooftaan hawwii keessan galmaa isiniif haa ga'u. Warroota akkasumas immoo jireenya bareedaa gara Waaqayyo kennaa Waaqayyo isinii kennan gaa'ela keessan godhattanii Waaqayyoon bultii keessan ijaaru gaa'ela bareeda isiniif haa ta'u. Jireenya bareeda isiniif haa ta'u nawwiidha. Akkasumas immoo warroonni hawwitanii Waaqayyoon immoo obsa nuuf kenne akka nutis hawwii keenya galmaan gaannu Waaqayyo gooftaan akkasumas obboloota koo jireenya biyya ormaa dadhamaa jirtanii hunduma keenya jechuudha. Waaqayyo gooftaan nagaadhaan akka biyyaa waanitti biyya keenyatti nu haa deebisuu naamsa kooti. Viidiyoo koo kana immoo haga dhumaatti na waliin daawwadhaan dhaamsa koodha. Akkasumas immoo beekitis ta'ee osoo hin beekne jecha afaan sagalee ofii keessaa ba'ee jechuudha. Kan si muufachiisu yoo jiraate obboloota koo dhiifama nama waan ta'eef nan dogongora waan ta'eef akkasumas immoo dadhabbina kiyyaaf jabina kiyya koomentii jalatti naa barreessaa. Viidiyoo dhufuun haga walitti deebinutti guyyaa gaarii isiniif haa ta'u. Haga walitti dhufuntu Waaqayyo nagaa walitti nu haa deebisu. Akkasuma isiniin jaaladha isiniin kabaja ulfaadha jiraadha.